Maali boo masgiida maa jaarra oo masgiida oo namni itti salaanne maa jaarra masgiida oo namni itti salaanne maaliif jaarra masgiida babbareedaa ajaa'ibaa kana miliyoona meeqatti baafnee jaarra akkatti salaatu hin jiru madrasaa gartee diin rabbii kana dhoorkanii gartee iskuula baratanii ijoolleen kunoo fatanaas kufu jiran aboo ofirraa madrasaa barsiisaa ijoollee madrasaa qaraatu khalaas inta alamru dhumatte dubbiin dhiisaa biraan naggaatiif dubbiin hanganoo khalaas inta alamru boo maal taate buleesoo biraanuun kunoo fatanaa maal godhee akkana nu godhee yaa akhi kagartee sirri qaree dhuma dalagaasi gam tokko yoo laaltees khalala gartee namayyuu ni qaba rakkoo namayyuu ni qaba namayyuu rakkoo qaba barsiisaan rakkoo qaba barataan rakkoo qaba kafatanaa baasu rakkoo qaba gareen taan gartee tabiraat akka dhufammaas tabiraatis gartee namni hangi kun dabruu qaba jetti akkasii bar gareen gubbaa namni hangi kun dabruu qaba sigalee namni hanga murtaa'ee dabruu qaba fatanaas jabeeysaa kaan taatu dardarri tiktok irra jira social media irra jira abbaa kiyya kabaadiyyaadhaa kagartee nagayaan sigalee nagayaan sirri qo'atee jechuun sirri qo'atee abbaa kiyya moobaayilii harkan jirre fatanaa kunoo qabxii nagayaa fida akkasi qabxii nagayaa fida kagartee kunoo social media gartee moobaayilii ama 15tti ama maalitti harka kaayan eessa qabxiitan fidoo wayita barsiisaa wanni jiru inni tiktok laala kilaasii keessa taa'ee barsiisaan qaraayisus rubbamaa yookaan gartee kasilaa viivuu keemistirii viivuu fiiziksii gartee nama irra bahuuf barbaaduutu dhufee irra baaf sigalee barsiisaa gartee silaa gartee qaraayisuu kagartee ijoolleen kiflii 12 qaraatu 11 qaraatu keemistirii fiiziksii gartee yoo qaraasisi jaaniin ijoollee 11 qaraatuun kai gara qaraayisi gartee tamaarii tanii yoo jaaniin ka tamaarii kanaan sirri qaraasisu barsiisaa daran barsiisaan isaan fidaniif kana jechuudha namayyuu halala qaba qaawwa qaba namu rakkoo qabaa jechuudha tanaafuu abbaa kiyya waan gootummaati madrasaa keetti fufi hisaaba kee baradhu maal kee baradhu diin kee baradhu quraana kee baradhu masgiida guutaa salaataa dalagaa teessan gabbaa dalagaddaa itti dhiisa kun siyaasumatti isinoofa unoo buraa gahee nagayaan dalagattee qara'aa dalagachaa dalagayu jirti silteen akkasitti dalagayu jirti soomaaleen akkasitti dalagayu jirti maali boo isin wanni mataa nu nyaattaniif maali qaraatan qaraatiin teessan bikkan geessu sigalee qaraatiin teenya bikkan geessu abbaa waan gootu laal diin kee baradhu siin jennaa dhageeffadhu diin kee baradhu madrasaa kee qara'ii gabbayii dalagadhu salaata kee salaati wayita azaanee dukkaana kee cuufii deemu nagayaan nam tokko waliin gartu gizee wanni ette quraana kee qaraata bika dalagaaneeti quraana kee qaraata akhlaaqni sin badu sigalee keemistiriin akhlaaqa sin tolchu keemistiriin gartee kun haraami kun halaali siin hin jiru fiiziksii gartee kun akkana siin hin jiru akkas jiru wannummaan gartee mataan nu nyaadhame asii gartee amma meeqa guutuutti lafaanii haati horiirra gurgurtee haati sangaarra gurgurtee maal goote hangas takka silaa akkasitti irra lafaanii darasummaa gartee qaraayisanii nam meeqa suwaabatti argattaa misla ilma kee silaa akkasi sangaatti gurgurtee sheekticha jalatti gartee qaariyaa darasaa hin baafne silaa sigalee qaariyaa gartee gandatti sigalee achirraa gizee qaariyaa eegalanii diin gartee kunoo gartee laafa diin qaariyaadha diin namoo biraa waa nyaatu akkas nu gootan akkas taane beeka akkas taane yaa kiyya haqa walitti himnaa billaa alaykum akkana taane tanaaf abbootiin teenya dur nama gartee dadhaba dhiira dadhabdu ijoollee dadhabdu ijoollee jabdu uskuula geessan jabaa uskuula geessan dadhabaa hoo kanaaf sheeka bira geessaa hoo sheeka bira geessaa jaan dhageenye kana diin kadhaa kuni gartee kadhaa namni barate isa waa dhaqaa miti kana kalii xoonfannifatee gartee fiiguu malee qaariyaa jee ganda keessaa nyaachuu malee kana taanee jara keenya
hay ilma isii kana silaamma sangaatti gurgurtee maal gootee sheeka jalatti kunoo uffadhu dhugi nyaadhu jettee osoo gartee kasitti qaraasisanii hadiin kana kasitti hin qaraasan kana qaariyaa baafadhu jedhaniin yoommoo iskuulaa fi maalii fi yuunivarsiitii taate achitti maallaqaan qaraasan mana kireessanii fi darasaa warri mana kireessee fi jira darasaaf warra mana kireessanii fi jira hin siin jedhe abbaan mana kireessee fi darasaaf ilma isaa darasaa darasummaa gartee sheeka biratti Bukhaarii qara'u sheeka biratti Muslim qara'u sheeka biratti gartee aqiidaa baratu tooyida baratu higa kayoo mucaan kun gartee barate inni yoo abbaan kun du'e gartee suwaamni abbaa kanaa deemu ilma isaa barsiisuu qofaan ilmi isaa taa'ee yoo barsiisu taate ilmi isaa taa'ee quraana yoo qara'u taate yoo gartee abbaan du'e yaa rabbi abbaa kiyyaaf rahmata godhi jedhu waladun saalih kana kagartee gizee ati qaraasiftee higa buleesoo qaraasiftee onni ette yoo inni fatanaa kufe gartee abbaa kiyyaan nattabate jee dhufee akka fedhe si godhu haqa kee hin beeyne hawaan kee takka hin beeyne kayoo deebi'ee si ajjeesu ati barsiiftee meeqa akkanatti abbootii isaanii ajjeesemi abbaa isaanii ajjeesemi digirii lama maal fudhatee achi gartee mataan shiishtee kanummaan fayyaa qabu gartee abbaa ajjeesu haadha ajjeesu kamalee godhu hedduu idan darasaa gartee nuti gartee qaariyaa malee baatitti gartee abbaan mana kireessee fi deemshee kabalu bira taa'ee qaray kunoo baay'inni kee kana ja'uun qallamaa maatuu jedhu in agartu naadir tokko jiraachuun mala garuu nagarree irra guddaa kunoo darasaan gandumaa gartee qaariyaatti baasa gandi gartee qaariyaa inni biraa nyaatu hin salaatan shuf rakkoo inni nyaataami biraa nyaataami yoo inni salaata maqaa dhee teetuma beekii janiin qaariyaan dhaba ja'a akkana taate gandiin salaatu qaariyaanii baakanii kannaniif darasichinis ammaan gartee wanni bareeti qaariyaa bikka sadii bikka afurii gartee qopheeffata darasichi tokkootu waan daajee Itoophiyaatti dhiifatadha qaariyaa bikka sadii qopheeffannee jee asiis gisee nyaate daraas xiqquma nyaate maaliif bikka sadii qopheessite jennaani kuwaa xiqquma rakkannanii jee karaa nyaateeti achi dhaqee nyaata kara warri qaariyaa baaseef kun bikka takka tatta'an itti ol seene achi nyaate hay darasichi kun qaariyaateeti hay keeti achumaa dheeyse darasummaallee dhiisee magaala galee dalagaa dalagu jira waan ajaa'ibaati waan addaa si galee maaliif akkas gootaa jennaan warri kun xiqquma rakkanan jee waa xiqquma rakkanan saniifin qaariyaa lamaa sadii godhannee jee idan duuba yaa jara keenya laal akkanatti dubbiin qaariyaa tun warri nuti qaariyaa biraa nyaannu hin salaatan salaati jennee itti himnu sheekni immoo ganda qaariyaa biraa nyaattan salaata gartee salaataa jaan salaachisaa quraanallee qaraayisaa jeettuma dhaama sheekottiin jechuudha. Wallahi mushkilaa rakkoo guddoo yaa jara keenya. Rakkoo guddoo namni keenya maan salaanne baadiyyaan maan salaanne magaalaan maan salaanne ijannaa jechuudha. Amma gartee darasichi biraa nyaachaa sheektichinis gandarraa wartee waa fudhachaa gandana isin namni salaanne gartee kufrii afaan jirtanii حديث قرته من ترك الصلاة فقد كفر قرته العهد الذي بيننا وبينهم فمن ترك الصلاة فقد كفر قرته حديث مخنا قرته مطلق كم تتقال كيسه اتنم تيمو غاري برغندا گندگی زي اتي قرته اكنا نمني سلانه كافرا ادم بافتو كنا جتو نمني سلانه كافرا يا جرخين ميكم تانا akkataanu sin beeynu waan taanu sin beeynu haalli nuti keessa jirru haalli keenya gartee du'amaadha dhabu rabbi nu haa gargaaru egaa akkanatti kun uumma gartee imoo tana gubbaa ajandaa haaree agarte ajandaa haaree baasanii egaa buleeso darasaan gartee biyya keessaa tun ta majlisallee dhiiftee
majlisa illee dhiiftee bar darasaan imoo tun gartee imoo gubbaa gartee majlisa illee dhiisanii majlisa qara'uu dhiisanii gaaf meeqa ulamaan irraa dubbatte egaa gaaf meeqa irraa dubbatte masgida imoo tana gubbaa qaatiraa bulee subiin salaatu chumaan rafa halee darasaa beeki darasaa tamite dun darasaa baraarii gartee lafzuma quraana qofa baratte tadiin rabbii irraa umaan beeyne ta waa takka hin beeyne ta gartee faaxeen gartee biyya arabaa dubartiin biyya arabaa bintimaarreen ustaazummaa baafteef sheekummaa laxxafteef maaragii ajaa'ibaa kanniteef tana jechuudha. Tana achi gartee mana duubaan tara takka jaartii namaa jana tara takka kaawwanni godhaa darasaa gartee ustaazoonni sheekottiin imoo gubbaa qaraasiftuu ta sirritti kawaa takka hin fudhanne amma intarneetumarraa kafalanii sigale amma manuma khiraafaa gargaaranii sirri qaraasistus ni jirti beek warri khayrii immoo gartee irra guddaan hunoo kanatti ummata boochisu jiran. Sheekni kana halkan guutuu isinii jee kanatti maarree jee isinii jee kana isin qaraasu jira 50 maarree godhaafi. Yaa boleeso amma tun beeki abbaan isii ayyoon isii rahimni obboleeyyan isii rakkoo guddoo keessa jiran isiin immoo gartee asitti galee kanatti 50 100 akkana kanniti. In kanni jechuu miti dalagaddu ayyee khayrii immoo khayrii dalagattu boleeso dura gartee la waan ati beeku qabdu haadha abbaa kee quba qabaadhu lubbuu tee quba qabaadhu ati imma gaafa galtee kam ta'uu deemta. Ati imma gaafa galtee kam ta'uu deemta waan amma 100 jechuun waan ati baatii meeqa daleetu yaa ukti waan ati baatii meeqa daleetu hin shawwadamin. Kanaaf bar dubartiin nama kijiba isaanii yaasu qofa gartee amanti. Ana amanti dhugaa ustaada kee sheekha yoo ta'e yoo inni rakkate 5,000 kana gargaare. Harka ol bee 100 fidaa jiru 50 fidaa maalitti fidan maalitti godhan yoo kasi qaraasu taate gartee internet irraa kafalii yoo rakkataa ta'e gartee mana kiraa kafalii gargaarii kanaa achi dalagachaa si haa qaraayisu silaa guutakka gartee onni godhanii dalagateellee boleeso waan cufa dubbannu ataatu garuu diin kana kamalee godhu jirra. Rabbi nu haa gargaaru. Diin islaamaa kun diin kun akkanaami jedha keenya akkanaami kinnitti dhufe akkanaami akkatti sahabaan gartee diin kana babal'ifte abootti beelooyteeti rasuulli salawaatu rabbi islaam alee dhagaa garaatti hidhateeti sahabaan itti beelooyteeti asiin geesse. Abubakar Siddiiq akka qabaataatti horii isaatti fixee asiin gee Usmaan ibn Affaan horii isaatti baasee asiin gee Khadija dura gartee haati teenya Khadija umul mu'minin radiyallahu anha qabeenya si itti fixeeti asiin geesse diin kun as gee. Waa hedduu waan garii irratti hedduu daangaa tarkaanfachuulleen gaarii miti. Akkas yaa jedha keenya Rabbi nu haa gargaaru. Dhiisaa bakka ajandaa gahee dubbii imoo tana dhaabaa achuma dhaamsaa faaxee galuu fi diddee amma meeqatti himne kannaa oolti kannitee deebitee gartee kunu akkana maarreen akkana ta'e maarree akkana godhanii xiqqishoo akkana godhanii nama hedduun na himate hambara deengaddaa natti himate nama 5 ka gartee warruma immoo gartee quraana qaraayisu kun jaartii namaa kophattichi baasee garee keessa qaraayisee keessaan bahu garee keessa qaraayisii bahi mana duubatti gartee sifin irra baa haa isaan waliin irra baani
أخي خلواديسي خلوان نما هلاكا شيطاني نما دوفا أبا فدي غرتي دو غورسا بدادا إنسانينيف اللي ما خيسن سينينيف اللي من سينين اللي ما خلوة سيناني في يوج خلاص مال توف برايفيتي كما دوبا سينا مال توف تكلم سدين غرتي ديم تدوبين أيوني سرّان كرانه في نجيسا أيوني نينا كرايسو كبا غريتا نديسي هنديسو يارسا يارتي نكنا ولي جيران هاي غريتا نديسي يوني سينجي بر بغرتي مرغا كبا بيخ غريتا نديسي يو سينجي غري نغيا يوخاو خايني يوخاسي كرايسو يوخا غري نغيا سيغيسو مرغا كبا بيخ يارساتي إني يارسا بيخ غرين تو نانتاني يوجي غري إساتا تو تنغيا سيغيسو دندي مالفنا وا أركمالي غرتي ونين جو متان جباتين أمري جارسا خيتي قول أتيس وان شكيتي شوفا في غري خيسا بازو في تتافين قولين تقالي وسواسا ديس سوتا جلدين أبسا لال يوان سري ترى غرتي سوتا غرسا وجاسل أتيس جرجرة ديسي واجوفا نيف سوفتا ديسي سوفتا كيزي منا والسنتي مال منو كن ديرا جافايت تاو فيتي تقالي أكا كسين تهين هابرتو دين هابرتو أتيس بردو وهكذا جرخين سلا لفتي قرتين وبرسيسني سلا لفبرني أكنت تشنكين تنجفتين جرتو ملالتي واني مورا قراتو أكا جرتي أمتو بخين أمتو خين سلا لفتي قرتين أبودين تجنو قراسفتي كانت آني بر مدرسة ديفنيتي خبيرة بيرا قرآن قرأو ديفنيتي متا دابني أما صدمت أما ديدمي شنت أما ديدمي لمت أما قرى سديت قرى فشنت قرى تربك قرى سديدت بياباني خا قرآن قرأين إمو قبايا يقولوا جرى سلا لفكر عنه قرآن قرآن خلاص انتهى لهم ولي تفسير ما في غرتي وانا دادا قرأو ملي واتا كنجرتو